Ashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwusii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwusii oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti ana Muhaa Oromooti ammaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Lolli Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatee kan itti fufe jiddu galeessaa fi lixa dabalatee bakkoota hedduutti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota mootummaa aleelaa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo waraanichaa wajjin hin araaramnu waraanicha hoogganaan qabu balleessinu malee jechuun kanaan dura dubbachaa kan turan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin araarri barbaachisa wanti araaraan hin furamne hin jiru jechuun waamicha godhee kan tures ammoo lolichatti cichuu filate lolli guddaan Oromiyaa bakkoota garagaraatti gaggeeffamus itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'nis humna balleessuu fi uummata Oromoo balleessuuf Oromiyaa keessa galee barbadeessaatiin jira akka baala mukaatti harcaasaatiin jira jechuun himaa kan jiru. Bakkoota hedduuttis injifannoo gonfachuudhaan lafoota baay'ees qabatee akka jiru beeksisee jira. Yeroo bifa kana waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu beeksisaa jiru kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa erga waamicha godhee lola guddaa labsee booddaas amman tana pirezidaantiin naannichaa Shimallis Abdiisaadha. Araaramuun barbaachisaadha. Yeroo nuti araara labsinu warreen dallanan maal isaan galche jechuudhaan Shimallis Abdiisaa warri Amaaraa akka waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan walitti fayyan akkam barbaanne ifattis dubbatanii jiru. Kun isaan hin galchu. Alagaa yeroo nuti walitti fayyinu ni dallana. Kuni ammoo isaaniif kisaaraa guddaadha. Araarri barbaachisaadha. Fayyuun keenyas waan hin oolle jechuudhaan Shimallis Abdiisaa yeroo dubbachaa jiran kanatti lolli guddaan guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa federaalaa fi naannoo dabalatee bakka maratti gaggeeffamus itti fufee jira. WBO'nis ammoo dhiheenya kana marii gaggeessaa turuu kan beeksise. Marii isaatis erga goolabee imala akka haaraatti jalqabus kan beeksise bakkoota hedduus qaqqabaa akka jiruu fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu barbadeessuu cinattis booji'aa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lixaa fi akkasuma jiddu galeessaa fi kibbatti argamus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lolasaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan magaalota gurguddoo Oromiyaa dabalatee hanga Shaggaritti adeemuuf akka jiruu fi guutuu biyyattii bakka marattis ammoo humnoonni waloo isaanii wajjin jiran lola jalqabuudhaafis akka jirantu himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n erga TPLF humnoota waloo keessaa of baasuun mootummaa wajjin walitti araarame. Humnoota waloo afaan mara of jalatti gurmeessuudhaan humnoota biroo torba wajjin lola guddaas gaggeessuuf akka jiru kan beeksise. Lolli guddaa yeroo ammaan tana lixaa fi kibbaa akkasuma jiddu galeessa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka malee sobuun himamee jira. Lolli yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jiru kisaaraa guddaa ammanan jedhamne mootummaa Abiyyi irraa hanga akka jiruu fi keessattuu ammoo loojistikiidhaan mootummaan Abiyyi humna isaa deeggaruus akka hin dandeenye ta'ee jiraachuun himamee jira. Iddoo danutti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota Oromiyaatti bobbaafaman mootummaan akka deeggarsaan biraan dhaabbanne bishaan dabalatee gama kaaniin nyaataa fi meeshaawwan garagaraatiin akka hin deeggarre gochuudhaan iddoo danutti meeshaalee danuudhaa fi akkasuma nyaataan konkolaataa waraanaa kan deemu humna waraanaa wajjin barbadeessaa jiraachuus beeksisee jira. Koreen giddu galeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa kan ta'e Geetaachoo Raddaa hoogganaa bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay akka ta'u filachuusaa maddeen himana. Geetaachoon miseensa koree giddu galeessaa 41 keessaa 918 argachuusaa maddeen himanii jiru. Bulchiinsi mootummaa Coomsaa kun mootummaa naannoo Tigraay kan sadaasaa gaafa 2 bara 2022 filatame. Bakka
dhabuudhaan hojii isaa idilee akka itti fufu beekamee jira. Adeemsi mootummaa ce'umsaa hundeessuu kun waliigaltee sadaasa gaafa 2 bara 2022 mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti biyya Afrikaa kibbaatti waliigalame irraa kan hundaa'edha. waliigalteen Pretoria kun ammoo keewwata 10ffaa irratti mootummaa hunda galeessa godhate akka hundeeffamus tumamee jira. Miseensa adda bilisa baasaa Tigraay fi hoogganaa naannoo Tigraay kan ta'e Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el filannoo mana maree naannichaa irra deeggarsa olaanaa argachuudhaan pirezidaantii mootummaa naannichaa godhamee filamuus ammoo mootummaan federaalaa seeraan ala jechuudhaan kufaa godhee ture. Muummichi ministeera Abiy Ahmad filannoo Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el hoogganaa mootummaa naannoo Tigraay gochuudhaan filannoo gaggeessan fudhachuus didee jira. Adeemsa kana keessa ammoo koreen giddu galeessaa TPLF Geetaachoo Raddaadhaa hoogganaa mootummaa ce'umsaa naannoo Tigraay akka ta'us filatamee jira. Garuu muudamni Geetaachoo Raddaa mootummaa federaalaa irraa fudhatama argatamoo hin argatu isa jedhuuf ammoo waan yeroon adda baasu ta'a. Kunis ammoo eeggamaa jira. Obbo Geetaachoo Raddaa kan yeroo ammaan tana mootummaa ce'umsaa naannoo Tigraay keessatti aangoo olaanaa argatan kun waraana Tigraay waggoota 2 gaggeeffame keessatti namoota maqaan adda dureen ka'u keessaa tokko ture. Yeroo waraanaa san miidiyaalee idil addunyaa irratti yeroo hedduu dhiyaachuudhaan yaada kennuudhaan beekama Geetaachoo Raddaadha. Paartii TPLF keessatti mootummaa naannichaa akkasumas kan federaalaa keessatti gulantaawwan siyaasaa olaanoo keessattis tajaajilanii jiru. Miseensa koree giddu galeessaa TPLF gargaaraa pirezidaantii naannichaa fi dubbii himaa paartii TPLF ta'uudhaan Geetaachoo Raddaa tajaajilanii jiru. Mootummaa federaalaa keessatti ammoo kanaan dura biiroo muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaatti gorsaa olaanaa ta'anii tajaajilanii jiru. Ministeera dhimmoota kominikeeshinii mootummaa ta'uudhaan alatti ammoo sadarkaa garagaraattis tajaajilanii jiru. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa seeraan digrii jalqabaa kan qaban Geetaachoo Raddaa Ameerikaatti ammoo Yuunivarsiitii Alabaamaa irraa digrii lammaffaa fudhatanii jiru. Yuunivarsiitii Maqaleetti ammoo barsiisaa ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Marii araara mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa turee fi waliigaltee araara mallatteeffame Tigraay bakka bu'uudhaan kanneen hirmaatanii fi waliigalticha mallatteessan keessaas Geetaachoo Raddaa tokko hoggaa ta'an ammoo aangoo olaantuu mootummaa ce'umsaa naannoo Tigraay dhuunfachuudhaan yeroo ammaan tana harkatti galfatanii jiru. Kana ammoo mootummaan federaalaa akka isaaniif raggaasisu eegaa kan jiran hoggaa ta'u mootummaan federaalaa kan Abiy Ahmadiin durfamu Geetaachoo Raddaatiif ammoo kana ni raggaasisamoo ni didaanis yeroo ammaan tana eeggamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti waraana mootummaa haleeluun du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatuun zoonii kibba Bahaa fi Baashaggar kutaa waraana Laga Awaashii fi Buttaayyaayyii waliin ta'uudhaan godina Arsii Bahaa aanaa Martiitti waraana mootummaa dursee marsuudhaan haleellaa jabduu irratti raawwateen konkolaataa ja'umni waraana irra jiru. Ajajaa dhibbaa waraana Biltsiginnaa maqaansaa Dammisee Darcoo jedhamuu fi Tikaanaa Martii Abdii Abdurumaa waliin hedduu isaanii daaraa botora godhee jiraachuu WBOn beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola kana boodaas ittuma fufuudhaan guyyuma kana godina Arsii Bahaa aanaa Martii bakka addaa Leemusaa jedhamtutti humni furgaatu waloo zoonii kibba Bahaa fi Baashaggar Cibraan Laga Awaash Buttaan Yaayyii fi Cibraan hambaa aanoolee Buttaan Leenjisoo Diigaa waliin ta'uudhaan lola guddaa gaggeessaniin waraana mootummaa Abiy Ahmad 130 ol ajjeesuudhaan 80 ol madoo taasisanii jiraachuu WBOn himee jira. WBOn tarkaanfii boonsaa waraanaa weerartuu PPT jedhuun kanarratti fudhateen qawwee keemmii Turkii danuu hidhannoo guutuu waliin rasaasa danuu
fi bombii hedduu dugda diinaarraa hiikuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu kan beeksise. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gara jiddu galeessaatti siquudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad haleelee hubaatii cimtuu irraan geessisaa jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaanis injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu WBOn beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessuu cinattis hidhannoowwan gurguddoo humnoota mootummaarraa gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Lolli amma dhumaattis itti fufa kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo jiddu galeessa. Mootummaan Abiyyi Ahmad afaan tokkoon araara kan lallabu ammoo afaan biraatiin harka lafa jalaatiin humna guddoo Oromiyaatti bobbaasaa jira kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kan jiddu galeessa. Humnoota mootummaan Abiyyi Ahmad Oromiyaatti bobbaasee Oromiyaadhaan weeraruudhaaf murteeffate kana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn dura dhaabbatee qolachaa jira kan jedhan.